Baay'ee akkam jirtan Oromoo nagaa fayyaadha akkam baga jiraattan hunda keessanuu ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda keessanitti galatooma baga waliin jiraanne qabsaa'ota ilmaan Oromoo hundaaf baga guyyaa goototaa kanaan isin ga'e baga waliin geenye guyyaa qabsoo teenya abdiin kutannu haafe haalaaf tu'aa jabaattu jajjabaachuun barbaachisaadha. Wanni kana ta'eef qabsoon haga fedhellee yoo dheerate abdiin kutannu qeeroo teenya wajjin dhaabbannee qabsaa'ota keenya bira dhaabbannee bakka barbaanne ni geenya haga fedhes yoo ture abdiin kutannu fakkeenya warra akka keenyatti gabroome Saawuz Afrikaa fa'aa yoo ilaalle sirna apartaayidii diiguuf waggaa 83 wal warra qabsaa'e ni jiranii. Hundaanuu wanni barbaachisaan tokko abdii kutachuu dhabuudha. Abdiin hin kutatinaa isiniin jaa. Jajjabaadhaa. Warri biyya keessa jirtan hunda caalaa isin wajjin jirra. Jabaadhaa. Dargaggoonni Oromoo jabaadhaa. Kan biraa hafnaan sirni faashistiin TPLF bara dabre ijoollee barattoota Oromoodha. Kan gaafii mirgaa karaa sirnaatiin daftaraa fi qalama qabatanii mootummaa nama nyaataa kana seeruma inni gartee kijibaaf heeraa fi seera biyyattii sana ittiin bulchurra kaa'ee sanuma jala deemanii sanumaan gaafii isaan gaafataniif guyyaa adii rasaasan tume madaa uummata Oromoo keessaa akkuma durii waggaa 24 nu madeessaa jiru bira kutee waan gartee waan uummanni Oromoo seenaa keessatti madaa hin irraanfatamne ta dur caala dabalee akkasitti dabree jechuudha. Haalli kun osuma kanaan jiru yeroo ammaan tanatti Oromoonni tokko tokko kan biyya alaa jiranis dabballoonni OPDOdha biyya keessaa lafa isinii kanneen maal jechuudha nama tokko gowwoomsuudhaan lafa hin jirre lafa Oromoo irraa buqqisanii Oromoota Finfinnee yookiin naannoo magaalaa jiru irraa buqqisaa isiniif kennina jedhanii wanni kun garaa isaaniitiif kan dhaabbatan ta'uu argisiisa. Kana bira dabree uummanni Oromoodha waan akkanaatiif gurra kennuun irra hin jiraatu. Irra hedduun isaanii namoota Oromiyaa keessa dhalatanii guddatanii fi afaan Oromoodhaa baratan kan waa'een Oromummaa ittiin dhagaamnee fi gartee faayidaa mataa ofii qofa ilaalan waan kan hedduminaan irratti hirmaachisanii lammiiwwan biyya Itoophiyaa san keessa jiran keessa saboota xixiqqaa waa'een qabsoo Oromoodhaatun akka waan isaan balleessutti fudhatan jala hiriirsuudhaan akka waan Oromoon isaan deeggartee fakkeessanii warri dhiyeessanii jiru. Uummata biyya waan amma wanni isaan asirraa argatan maali jennee yoo ilaalle uummata biyya keessa jiru ittiin dogongorsiisuu ittiin gowwoomsuudha. Keessaafuu sochii qeerroodha ittiin afaan faajessuu ilaallata. Haala kanaan torban kana wanni nama gaddisiisu guyyaa gootonni Oromoo addunyaa kanarratti itti kabajamaa jiru. Eebla 18 yookaan Apriil 18 addunyaa kanarraa uummanni Oromoo bal'inaan guyyaa gootota isaanii gootonni Oromoodha. Amantiin gargar hin baanu jechuudhaan boolla takka kan isaan wareegama ulfaataa akkas dabarsan sanirra dhaabbatee san bira dabree uummanni Oromoodha wareegama gabrummaa jalaa ba'uuf godhu hundumaa dabalatee guyyaa itti yaadatamu guyyaa kanatti wanni fokkotaan naannoo Awurooppaa kana keessaa Istookholmitti dalagamee jira jechuudha. Kana egaa uummanni Oromoo illee nama beekaa garuu haala kanaan wallisaa tokko bakka sanitti nuti eeguudhaan hin malin fidatanii namni kunis Qamar Yuusuf jedhama. Qamar egaa yeroo ammatti OPDO guddaa ta'ee OPDO aangoo irra tursiisuudhaaf barattoota Oromoodhaa dhuman kana akka sirrii ta'e mirkaneessaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo qabsaa'onni kan akkana dhiigammadaa qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii gootawwan Oromoo
kan dirree irratti kufanii fi mana hidhatti lubbuudhaan dhabamsiisan gaalakka eenyu lakkaa'een eenyu dhiisa. Tokkollee kan hin lakkaa'e waan dhumuu miti jechuudha. Guyyaa kana guutuu osoo itti wallee hin dhumani. Kanaafuu Qamar yoo maaliif imaana dhabee kana dalagaa yoo jenne akkuma beekamu Qamar erga onnee uummata Oromoo keessaa bahee turee jira. Erga miidiyaa Habashaarra dhaabbatee waan afaaniin jecha tokko tokko darbatee qabsoo Oromoo irratti waa daddarbatu eegale onnee Oromoo keessaa bahee waan jiruuf yeroo ammaan tanaa OPDO ta'e jechuudha. Gabaabumatti OPDO yookaan murna faashistii TPLF wajjin dhaabbatee uummata keenya fixuudhaaf hidhatee ka'ee waan jiruuf uummanni Oromoodha. Qamariif deebisaa isaa malu kennuu akka qabu dhaamsa dabarfannaa jechuudha. Kana booda Qamar kaasita CD isaa kan harkaa qabnu hunda caccabsinee darbinee jirra. Lammata YouTube irratti illee banneen dhaggeeffannu. Wallisaa xiqqaa Kadir Said kan jedhamu kana yeroo ammatti mana hidhaa jiru. Mucaa sirba dhiyeenya sana sirba qeerroodha. Sirba ibidda fakkaatu baasee jiru. Kan bakka isaan buusan dhabamsiisanii gammaan argamin. Bashaadaa Hailuu kan tumanii qaama isaa hir'isanii dheengata hidhaa bahe. Kan akka Kadir Martuufaa kan jireenyaa fi jireenya mootummaa wayyaanee dhoorgite isaan kanaatu onnee keenya keessa jira jechuudha. Kana booda wallistoonni Oromoo hundi isaaniitu isin jaalannaa hedduu jabaadha hanga har'aa keessatti. Kana booda waan gootummaa takka gantummaa qabsoo Oromoo keessatti mul'atin ammallee jabaatanii itti fufuu qabdanii hedduu isin jaalatu uummanni Oromoodha. Ni beeyna akka isin sirba kanarraa waan takka arganne gartee sabuma keessaniif akka isin dalagaa jirtan ni beeyna. Sirbi isin baaftan waa takka akka birrii takka isin argisiisne ni beeyna. Jiraadha waan dandeenyu wal bira jirra. Itti nuuf fufaa. Kun osuma haala kanaan jiru kan Qamar kana booda Qamarii fi wallisaan Oromoo keessaa jibbamaan eenyu ture yoo jenne Saifuu Baqqalaa ture. Kanaaf amma kana boodaan Qamarri Saifuu Baqqalaa naa wayya maaliif Saifuu Baqqalaa akkuma dhalateen OPDO keessa dhalatee as ga'e achuma jira bakka san hin deemne. Qamar ammoo akka gaara laraa akka waraabessaa bakka takka itti foon arge torba irra marmaara. Kanaaf Qamar kana booda gaa uummanni Oromoo deebisaa waliin dalagamuu qabu kennuu qabu. Sirba inni baase uummanni Oromoo miiliyoona 45 ol ta'u akka irraa lagatu akka wanni tokko irraa hin binne Qamar ganaa caayaa Oromoo keessaa ba'ee caayaa warra Tigrootatti akka galu yoo waan kanarraa deebi'ee uummata Oromoo dhiifama gaafate immoo wanni kun marti irraa dhaabbata. Yooniif kana dhiifaman gaafadhu lakkii humaan angootan akkuma duraan nama xiqqaatu nama orma malee namni na jaalate jee alba'aa ture sanitti itti fufe kana booda wallaalla jechuudha. Galatoomaa jiraadhaa ilmaan Oromoo baga jiraattan baga guyyaa goototaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Gocha fokkataa torbaan kana ilmaan Oromoo baqattoota Oromootii fi baqattootuma biyya addunyaa kanarra jiran keessaa qayyamanitti irra gaa jiru hedduu gaddina. Kan Saawuz Afrikaa onnee teenya nu cabsee jira. Kanuma hunda bira dabree gocha ilma namarraan gaamuun malle kan yeroo ammaa biyya Liibiyaa keessatti ga'us warra gartee waan sun irra geesse hundaaf gadda keenya isiniif ibsina. Dhala namaa ta'uudhaan waan biraa dubbachuuf osoo hin taane dhala namarra waan gaamuu hin malle warra kun godhaa jira. Ilmaan Itoophiyaadha kan guyyaa kaleessaa miidhaan irra geessee fi maatii fi wanni isaanii ilmaan maatii isaanii hundaaf jajjabina hawwina jechuudha. Akka nama humaanitii waan jedhamuun laalla jechuudha kana. Kanaafuu wanni kana dhala abbaa fedhes ta'e shanyii fedherras ta'u gochi kana mormamuu qaba. Galatoomaa ilmaan Oromoo jiraadhaa tokkummaan humna isin jaalanna wajjin jirra. Warra mirga ilmaan Oromoo qabseessuudhaaf guyyaa tokko falmatuudhaaf guyyaa tokko waan gaarii dalage hunda keessanuu isin jaalanna jabaadhaa abdii muratinaa waliin jirra. Gantuu fi jala deemtuun diinni tokkumaan laala kun waanuma seenaa uummata addunyaa keessa jiru gantoonni jirti hattuun ni jirti. Kanaafuu qabsoon haqaa murnuma xiqqaa murateetu caccabsee irraanuu ta'a yeroo gabaabatti irraanna jabaadhaa jajjabaadhaa galatooma.
laki ya namana roro tu namaba samana laki sena loksini lambi dagatini ya ba diba kangara borundarba wayama tisenani itani kanadatu injiru bilisumma kullu sifakatu sare baga saruma inkabdu makabira gade makan gaduma inek tu sena fira